Guyaan irraa caamsaa 28 bara 2017 akka mooltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himnaa jalqaba irratti mataa oduu dursuunis eegallama. Manni marii ministeerotaa walga'ii idilee 47ffaa ta'een murteewwan garaagaraa dabarseeti jira. Ulaa galaana argachuudhaaf carraaqqii Itoophiyaan taasisaa jirtu Ameerikaan kan deeggartu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa beeksise. Ayyaana Eid al-Adhaa kabajamuuf qophiin xumuramuu manni marii dhimmoota Islaamummaa Finfinneedhaa ibsa kenneeti jira. Kunneen hangafoota oduutii gara bal'ina oduutti dabarra. Manni marii ministeerotaa walga'ii idilee 47ffaa guyyaa irraa taa'een dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuudhaan murteewwan garaagaraa dabarseeti jira. Manni marii baajata mootummaa federaalawaa dhiyaate irratti mari'achuudhaan manni marii bakka bu'oota uummataatiif akka qajeelfamaa sagalee guutuun murteessaniif dabarseeti jira. Xumurrattis manni marichaa wixinee labsii istaartiyaap paartii mari'achuun dirree istaartiyaappii uumuudhaan istaaraapponni kan itti uumaman kan itti sosso'anii fi kan ittiin guddatan teknoolojii oomishaalee haarawaa kan ittiin oomishanii fi tajaajila kan itti kennan akkasumas rakkoolee dhiyeessii faayinaansii damee kanaa kan furan dandeessuu irratti qophaa'e irratti mari'ateeti jira. Manni marichaa wixinee labsii dhiyaate irratti mari'atee mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka qajeelfamaa dabarsuudhaan sagalee guutuu raggaasisuu isaanii ibsaniiti jiran. Carraaqqii Itoophiyaan ulaa galaana argachuuf karaa nagaatii fi dippiloomaasiitiin taasiftu mootummaan Ameerikaa akka deeggaru Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan beeksiseeti jira. Nagaa fi tasgabbii naannawa gaafa Afrikaa mirkaneessuudhaaf Ameerikaan Itoophiyaa wajjin akka hojjettu kan ibsu Maasingaan Itoophiyaan karaa nagaatii fi dippiloomaasiitiin ulaa galaana argachuuf akka hojjettu muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaasaa turuun ni yaadatama. Gaafilee ulaa galaanaa Itoophiyaan akka deebii argattu karaa nagaatii fi haala itti fayyadama walootiif akka deebii argattu karaa nagaatiin akka hojjettu Dr. Abiy Ahmed irra deebi'uudhaan hubachiiseeti jira. Ayyaanni hordoftoota amantaa Musliimaa Eid al-Adhaan caamsaa 29 bara 2017 guyyaa boruu kabajamu haala miidhagaa fi bareedaa ta'een akka kabajamuuf qophiin xumuramu manni marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinneedhaa ibsa miidiyaaleef kenneeti jira. Manni marichaa ayyaanni Eid al-Adhaa bara hijiraa waggaa 1446ffaa sababeeffachuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kenneen ayyaanni kun ayyaana utubaawwan amantii Islaamaa shanan keessaa tokko ta'ee sirna hajjii waliin kan wal qabatuu fi sirna hajjii raawwachuun kaabaa ziyaaruu fi akkasumas uudiyyaa yookaan qalma taasisuun gochoota amantii ayyaana Arafaa irratti raawwataman ta'uu beeksisaniiti jiran. Manni marichaa ayyaana Eid al-Adhaa waggaa 1446 sababeeffachuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kenneen ayyaanni kun ayyaana utubaawwan amantii Islaamaa shanan keessaa tokko ta'ee sirna hajjii waliin kan wal qabatuu fi akkasumas uudiyyaa qalma taasisuudhaan gochoota amantii ayyaana Arafaa irratti raawwatamu ta'uu barreessaan mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheikh Hussein Bashir ibsa kenneeti jira. Ayyaanni kunis boruu ganamaa sa'aatii 2:00 irratti waan sagadamuuf hawaasni musliimaa magaalaa Finfinneetii fi naannawa isii jiraatu akkuma barame tokkummaan akka sagadanis dhaamsa dabarseeti jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammaatti hordofaa turtanii qophiilee GMN kanneen afaan wajjin turtii gaarii.